wanni dhaga'u seenaa tokko kan agartee guyyuma 4 dura taa'aa wajji dubbadheetiin ture. Dubbii kanatti himeetiin ture. Seenaa tokko namni yoo addaa baase malee kana nan arge. Kana ammoo ka arge irraa hin dhagee jee yoo addaa baase malee seenaa jallaa ta'a. Namni kana anaa tutuutuu keessa ture, anaa tutuutuu argaa jetiyyaati yoo jechuu je'ee dubbate. Kan ammoo waan dhagee kan argirraa ka dhageessanis akkasumatti kana argaatiyyaa miti kan argirraa hin dhagee je'ee adda baasuu qaba. Yoo kanan taane seenaan kunii jalluma laatuutu booda dhaalamaa deema. Sangaa generation dhufuuf gaariidhaa miti. Kana dhugaa yoo taate silaagawwanni kana cufu documentationiin yeroo dubbiin taatetti yoo jiraate silaa. Ammoo gaa silaa ogattee gaa yeroo sanitti hin danda'amuuti. Amma fakkeenyaaf gama kootiin seenaa kana 1988 kitaaba isaa barreessee xumure. Ammoo seenaan hundi waan negatiivis ni qaba, waan positiiv qofaa miti. Yeroo isatti yoo dhufe malee waan inni tolchurra waan inni balleessu jiraachuun mala jechaafiin awwaalee nootaara bira gaa'ee taa'a. Tokko kana. Kana gartee aaduma nuti seenaa waan jennuun kana aadaa itti ilaallu tanumaan komachuu barbaade ta duraa. Namni faaktii kana ani dhibbattiin waaniin an godheef an keessa tureef saniifiin beeka jedhee dubbachuu danda'u. Silaa ogaa informationni keessa jiraachuu qofatti miti. Ka keessa jiru raayis dhaga'uudhaatu jiraati. Sanammoo akkasumatti ammas koot godhanii addaa baasuun barbaachisaadha. Tanaan waliigalatti qeeqachuu barbaade. Amma gaamee tan seenaa sanitti mee yaada biru. Silaahuu akkuma duratti ammaan tana namayyuu dubbatetti qabsoon takka akka namatti lafatti yeroo takkatti kanatti ifiif biqiltu waan san duraatu jira. Haadhoo san duraatu jira. Haadhoon sanis haadhoo biraa qabdi. Dubbiin xuruura bishaaniitutu walitti deebi'ee booda galaana takka lolaa ta'a. Akkasuma qabsoon Oromootiis. Amma fakkeenyaaf warra Western Somaaliyaa jee dhaabbate kan reefuun tana ta'anis maqaa dhawee jargamni tokko kan biyya Somaalee san keessa ture kan diasporaa jedhaa maqaa dhawesanii kan Western Somaaliyaa durattiidha tan hannolaatto jedhanii irraatan. Kanaaf warra waa takka illee godhaniiti irra guddaan isaanii Somaaleedhaa fi nuwaatu nama Harareedhaati. Ammoo qabsoon Oromoodhaa tan Baalee
tajaatamii afuritti jalqabde. 68 Soomaaleen yeroo agartee isaan kun jabaatan jechaa guu agarte mootummaan Soomaaleedhaa kun gartee waan hin argamneefiti gartee waan warra argarraa dhagaye mee kanatti adda baasu. Miyaas isiniif hin kenne jettee akkasitti dura namni akka 2000 gabbu'ee miyaatti kennite amma istiraatejii mootummaa Somaalee akka fakkaatutti akkaan dhagayetti kan agartee warra akka bofaadhaan naa himaa. Humna tana Western Somaaliyaa Front West Somaaliyaa jedhamtu san keessatti integrate godhuudha. Achi keessatti hidhuudha. Duuba ammaas mi'a guddaan kenna duraan gatee nama xinnaadhaa gabbu'e ture amma nama 10,000tu bu'e. Waaqos amma yeroo kana keessa jira. Waaqoo qofaa miti. Jaarraanis. Jaarraan qabsoo tana baharraa achi ittiin beekame. Ammas nama biraa Sheekh Hussein Soraa inni immoo 66 yeroo Maccaa fi Tuulamaa dhaawamu Haile Sillaaseen hogguu dha'u inni Shaggar ture Maccaa Tuulamaa keessa tureeti. Inni bikka qabsoo Baalee tana inni wanni nama achi dhalateeti. Akkasii bu'anii duuba frontii tana haareeti Western Somaaliyaa tana haareet dhaabanii alaabaan ammaan tana nuti qabnu tuni odaa fi aduu tana keessaa baasaa. Urjii adii keessa kaayaa. Gaafsani Oromoon achitti alaabaa tana uumte. Ammoo odaan qabu aduu tanaas hin qabu. Ammoo diimaa magariisa diimaa. Walaloon gaafsanii kana shantan shubbisaadhaatu baasee moggaan lameen diimtuu magariisaan idduu handhursisii urjii madadnisii hedduu jechaadha baase. Amma booda gaa walaluma sanii jira ammoo gaa moggaan lameen diimtuu magariisaan idduu handhursisii odaa madadnisii hedduudha. Amma kun yoom ta'e 73. Actually, yoo precise ta'uu barbaanne actually 74 dhuma Februariiti. Amma warruma gaafa san bu'ee hogguu laalte gartee gaa tokko Hussein Soraa Maccaa Tuulamaa jechuu dandeessa. Waaqo silaa waaqo. Amma achitti filannoonni ta'ee Hussein Soraa General Secretary ta'ee Jaarraan damee hojii alaa ta'ee Waaqo guutuu abbaa waraanaatii fi jeneraalummaa. Pireezidantiin Mohaammed tokko akkasitti warri dura ala baheegaa Jaarraadhaa fi Sheekh Hussein Soraadhaati ofiisa adanitti dhaabbatee elemogaa biyya sanitti bizinesmaan guddaa tureeti. Inni akkasitti
ofiisanitti mataate. Hammana jechuudha. Isaanuma achi gahee gargaarsa biyya Arabarraa isa harkatanii mi'a harkatanii fi booda Somaaleen waan Oromoo jettu sana keessa suufte. Akkasitti warra Somaaliyaa keessatti hafe pirezidaantichaa fi Abdullaahi Lungoo jedhanii Kabrohilee jedhanii akkasitti warra achitti hafe hunda akkasi qabdee jirri lameen qofa Jarraanii fi Hussein Soradhaa alatti hafee amma mootummaan Somaaleedhaa mi'a biitii Iraaq kennite tokko inni san maqaa Western Somaaliyaa fudhatee miinni kun kiyyaa jettee himannaa bantee kan ammaan akka miinni kun nuka harkaan baaneef maal goona jedhanii booda gorsa looyara Suuriyaa tokkoo fi ammaas Said Seef jedhaniini nama haati isaa Oromoodha. Inni Oromoo jechuu dandeessa ammoo instituutii fisharii tokkoo guddaa tokkoo inni daayireektara Yaman sanitti gosa isaaniitiin amma Oromoo jettan Oromoo namni hin beeku. Itoophiyaa jettan miinni kun sinyaafuu ni malaa jechaa gosatti kennan yeroodhaaf. Akkas godhanii amma Jaarraan nama 39 komaandoo ta'een godhee mi'a Hawaasii ta'ee achi keessaa fuudhee karaa Soomaaliyaatiin qaxxaamuree biyya seenee biyya keessa seenee booda maqaa Oromoo jijjiiruudhaaf qaxxaamuree ammoo waan mootummaan Somaaleedhaa intelligensii warra doonii kireessuu warra markaba kireessuu isaan keessatti waan plant gootee jirtuuf dhufa isaanii beekti turtee hogguma bishaan irraa bu'an akkasiin marsite. Kun achitti akkasitti hafe. Kun 69tti. Amma 71tti Elemoo nama erga biyyatti. Wanni aktiviitii akkana fakkaatu walleen akkasumatti tiraay godhuu barbaadee na fakkaata waa yaachuu qabaa. Ergee yeroo namni isaa san dhufe dura direedhaa dhufe wanni dhaaba xiqqaa tokko ture kan barnoota haayiskuulii Sodogoo yaaniini isaan qunnaman. Isaan kuni ani gaafa san ammaan yuunivarsiitii seenaa freshmaanii shaggar wanni Finfinneedha. Isaan nutti ergan. Yeroo dubbanne warra gurguddaa jennaanii gaattee gabaarotumsaa fa'aadha. Isaanitti himneen okay manni kun waan isaan ta'an dura bilchifachuu barbaannaa jedhanii amma deebinee isaan kanaan mee ragaa maal qabdan waan isin jettan tun isin jecha ragaan keessan maal jennee gaafanne. Ragaan dura baasan hunoo kaardii Ethiopian National Liberation Front jetti. Abboo Itoophiyaa wajjin nuti waan hidhaan qabnu tarii gattee isin duraa taate bikka biraa barbaadadhaa jennee
laakki akkasii miti dubbiin gaa amma dubbii mi'a kanaa himan kan gartee maqaa yeroodhaaf godhamee kana. Ragaa kanaatiif wanni dokumentii diredhaa dhiifne saniif hin jedhanii deemanii dokumentiin sun baabura keessatti warruma gartee kontirbaandii kontirool godhuututu gaa maaliif alaabaa fa'aa qabdii qaban. Nuti gaa amma kontaaktiin teenya qabsuma Oromootii wajji jechaan qabsoo qawwee waan fakkaatu achitti taatee jechuu dandeenya. Tuni 71 Noovembar 71. Isaan qaban amma gaa nama guurus seenaniiti. Warra gartee idduu jiru. Gartee gaa barattuu ammaan tana fireeshmaanii tana faadhaati. Kan maqaa kiyyaa kana faadhaati. Akkatti jalaanii liqxee gurguddaa sana ammoo qabanii ammoo gaa evidensii akkuma xaahaan jeesanitti evidensii ittiin arganne amma warri gaa ammaan tana gurguddaa jennuun kun baaroofaadha jechuumaati. Okay, cheenii kana cabsuu qabna. Tanaaf biyyarraa isin baafnee achumaanuu warra gartee jara kana erge kana qunnamtanii dubbii kana beekan geessan. Ajuutti namni lama ergame lameen kana keessaa tokko osoo itti gahuu danda'e akkasittiin achi gahee biyya Yamanii san. Okay, naaf ibsanii nuti yerumaa fi mi'a kana seef godhuudhaa fi maqaa kana fudhanne malee kun waa takka rakkoon hin jirtu maqaa duraanuu jaarraanii soguu komaandoo saniin biyya deemu maqaa kana jijjiiruudhaafiiti. Ammoo gaa odoo beezii beekesaa hin qabaanne credibility-dhaatutu jira rakkoo credibility jiraati. Sanii fi beezii biyya keessaa dhuguu qabaatan humna dhuguu biyya keessaa qabaatan waa godhuu danda'ama jedhanii saniif deemna. Okay, amma karaa jaarus seenne biyya seenuu. Kuni akka waan amata tokkoo fi walakkaan nurraa fudhatee akkamis wanni dogoggora galsee kan gaafa jaarraa safaa akka nuti hin taaneef nuti karaa biraa uummata Affarii wajjin allaayansii uumneeti karaa Affariin uummata Walloo Oromoo Wallootiin uummata Affar karaa Oromoo Wallootiin gaa dura ilmaatuu gaa qabachuu dandeenye akkasii karaa saniin jaarree gaafni nuti gaa deddeemuun ture namni tokko tokko jechaan gaafa ammoo gaa humniti namni nama heddulleedhaa miti. Mi'aan seenuun actually January 74 73 miti. Amma dhuma February akkana fakkaatutti February 12tti dargiin amma dura isin awaajin kuuditaa gootee gaa Indaalqaachoo Mokonnin Prime Minister ta'ee raabsanii tureeti. Amma
dubbiin heera tokko tumuu sani turte. Akkaan jetti dubbii kanaa fi kitaabaan baansan illee aga ammaa faayidaan qabu ammatti publish godhuuni alatti baasuun wanni hin je'eef sanii fi nama tokko ture kan waanuma provisional ta'e maqaa Itoophiyaa jiru san kan itti goggogee ture. Okay, atis kootu alumatti sin dhiifnu atis kootu akka biyya seenuu inni karaa hedduudhaan miliqullee barbaadee waan hunda guunnee fi okay, atis constitutional Ethiopian National Liberation Front sanii already printed wanni bareedaa kana dhiyeessita. Humnistaanis constitutional biraa dhiyeessiti waan warri biyyaa fudhate hundinuu nu fudhannaa sanii walta'ii sanirratti akkasitti biyya seennee version lameenuu inumaatu namni gartee ramadame version lameenuu fuudhee bikka murtii tanatti ka geessu Diimaa Nagoos ture. Isaatu fuudhee lameen duuba konstitution kanarratti odaan kunis kan dhufe konstitution kanarratti achi dura wanni odaa jedhaniin hin jiru. Akkuma reefuun tana ta'an jetti maqaan OOPLS kun silaa'uu gartee gaa akka gartee draft constitution jechuudha. Akkas ture. Booda gartee gaa konferensii jeneraal biyya keessatti ta'ee inni san duuba takka fudhatamaa takka ammentaa takka akka fedhe ta'a. Ati warri gaafa san muregaa kan Itoophiyaa kayyuu kana dhiisaniiti kana fudhatan. Dubbiin achitti dhaabbatti. Kuna guudume amma kun gaa dhuma Feebruwaariyaati 74. Dhuma Feebruwaarii 74. Kan jetti Feebruwaarii 12tti Indaalqaachoo Mokonnin Haile Sillaaseen bikka duratti maqaan dargii kunniin illee gartee gaa beekamaadhaan turre amma duraati. Anyway, akkasitti gaa mi'aa wajjin dura inumaatu dubbiin Jeneraal Taaddasaa Galamsootti hidhaadhaati. Isa achi daddafnee baasuudha. Sani ture inumaatu innimmoo guyyaa namni ammaan tana Atlaan tana walgahii tana keessatti ka dubbate dhugaasaa dhugummaa inni gaa dubbii tana quba qaba. Inni gaa mucaa xiqqallee tureeti. Ammaan tana nama guddaa hunoo ta'eeti natti dulloome. Mucaa xiqqaa ture gartee gaa wanni loltuu duraati. Loltuu duraa keessaa egaa inni. Gaa namoonni gaa amma warri Kanaadaa jiru, namni Kanaadaa jirus ni jira, warri Kanaadaa jirus ni jira. Namoonni nama jijjiiran amma kan gartee gaa dubbisan irraa hafeeti. Akkasitti waan gartee gaa ajandaa kanarratti jalqaba wal'aansoo wanni armed struggle Oromoodhaa tan boodii tana maqaa ijaarmaya tokkotti ijaarmaya
heeraa fi seera qabu tokkotti yoom jalqabde ka jiru san deebisuudhaaf hin tana maqaa dhabe amma. Tuni akkana ga'a. Achi boodaan akkasitti daddafnellee qawwee sana dha'ullee hin barbaanne dura biyya jaarratti wanni taane wanni gaa kan reefu ta'anis kan bika wanni qooda fudhachaa turree nama dhoksutullee guyyuu anaatu isa biratti dhoofu jechuutti. Sinuuf maqaa dha'uu barbaade. Ati hunoo akkasi. Faaktii biraa ammaas. Hogguu hundaa'uu galtee hogguu namni waan argee fi waan dhagee tana adda baasuu guddaa dadhabee amma lolli xirroo tahee elemuu itti wareegame san May 35 maarree waa hedduudhaa jira. Dubbiin guyyaan September 5/74 kunoo namayyuu mataa keessatti fudhadha. September 5/74 dhugaataa dhugummaa kuni ijoollee yogguu sana achi lola kana keessa turte. Kan amma reefuun sana dubbate. So deetii isaadhaa akkatti wal qixxeeffataniif. Maaliif orguu hedduudhaan argaa gadda elemoodhaaf jedhanii deetiin waan biraati. Okay. Kunoo akkasitti jalqabe. Akkaan jette amma akkaan himutti yeroo hundaa'uu wanni lama addaa baasuudha. Waan 73 fi waan 76 maaliif 76 dhugumattuu amma gatti gaanilleen political program na fakkaate maaliif constitution silaa gattee gaa alaabaadhaas define godhaa waan define godhaati san political program na fakkaateeti waa ta'uu hamma 76 waan turee fi waan 76 waan ture. Walgahii shaggar qofa taatee san qofa waan ta'een amma 76 jaarraanis hidharraa baheeti biyya seeni. Innis ganaa roolii taphachuu jiraata. Fakkeenyaaf alaabaa kana irratti akkaan jee diimaa fi magariisaa fi diimaan gaafa 68 Somaaliyaa keessatti waan godhame. Immoo urjii adiidhaa turte. Urjiin sangaa namni guututtachuu barbaade tun barbakkachaa jaalan turan. Ammoo urjiin Somaaliinis urjii san qabdi. Tuni gartee akka waan give and take na fakkaachisuudhaati. Ati waan hundumaafuu draft constitutionii gartee gaaboo osoo san hin dhugeessinitti egaa lolli xirroo san tahee wanneen elemofaan dhumanii wareegamanii saniif mi'a promise nu godhamee ture. Fakkeenyaaf Usmaan Saalih Sabbeerraa warra Sha'abiyyarraa waanuma xiqqoo takka nu kennan. Maaliif kan dursan magaazinarraa ammallee mootummaan Somaaliidhaa akka hin baane gootee jirti. Saniif waanuma
kennaa waan xiqqoo kunuu galtee agarsiisumaaf nuti bishaan kana ni ceesifnaa. Mi'a kana fuunee bishaan ceesifnee ni geessinaa. Yoo geessitan jedhe Usmaan Saalis Sabbeenuun fuudhee markaba tokko nu geessee markaba ijaaramuu galtee daawaa jedhanii kan mukaan ijaaramtuuti. Kana guutuu Oromoos nu godhe. Ana akkasittiin dubbii tanaaf wareegama san booda mi'a hamma qabnuu gartee kuteeti. Kanaas godhii ammas akkasumatti mootummaan Somaaliitiis ammaas akkuma reefuun tana xaanimetti kaapteen Maadii jedhanii kan isaan nama 7 wajjin dubbii intelijensiidhaatiif nutti ergan qabamee ammoo wareegame. Booji'amee inni booji'ameeti ammoo duula sanitti innis wareegame achittuu. Saniif Soomaaliyaan naman wajji gootee mi'a waan akka gartee akka kominikeeshinii fa'aa karaa wanni shaanxaa dippiloomaasiidhaatiin fiddee akka gartee gudwiil isiin agarsiifteeti. Akkasitti okkee negoosheet godhuudhaaf nam 3 jechaan namni 2 tokko du'eetii kaan ammoo ammallee Geetaachoo baay'isaa ammallee nama jiruuti. Kaan tokko Tarfaasaati. Akkasittiin delegeeshiin kana fuudhee gartee karaa nuti ijaarreen karaa Somaaleen ijaartee miti. Karaa nuti ijaarreen Jabuuti keessaan akkasitti mootummaa Somaaliyaa wajjin negoosheet godhu seennee ammoo faayidaa dhabde dubbiin. Jechaan nuti isaanii wajjin wanni isaanirraa gaafanne takka haqa fi waliif beekuu. Diinni keenya tokko haa ta'u malee ammaaf hamma gartee ekspertoonni maappiingiidhaa booda muranii amma pirinsipilii tokko irratti walaa taanu. Pirinsipilli san lafti Oromoon qubattu lafa Oromooti. Lafti Somaaleen qubattu lafa Somaaleeti. Tokko. Lammata warra gaafa waaqa wajji bu'e namni 10,000 loltuun achi qabamtee jirti. Ammallee sadeessaa jaarraan faaniis hidha jiran. Waa sadiin tan nu guutaa jenneen. Takkallee hin guunne akkasitti minitii negoosheeshinii saniin akkatti godhame egaa ani dabreetiin Yemen san dhaqee mi'a piroomis ta'e saniin as deebi'aa ijoolleen lameen minitii fudhamte saniin deebitee Finfinneetti matoota keenyaaf dhiyeessiti. Dubbiin akkas turte. Mi'a san kana fa'aa dhagartee kana ammoo dubbachuun barbaadu. Kanumaaf wanni barreeffamee sakaalan baane wanni hin godheef kanaaf ati numaatu wal dura dhaabbate jechaan wanni warri Usmaan Saalis Sabbeenuunis akkana fakkaatutti sababuu barbaadan. Dura akka Oromoo jennu barbaadan. Itoophiyaaf hin ja'a. Warigatti buqqa'uudhaaf akka qabu nu qofa akka jechuu tokkooti beekta. Dubbiin akkasiiti. Ta seenaa asirratti hin dhaaba.
Am seenaan seenaadhaati. Wanni harkaanuu qabu ka ammaatu irra fardiidha. Har'aan tana yeroon uummata Sidaamaa, uummata Affaar kan agartu uummata Affaar nuti isaanii wajjin hojjechuu turreeti. Waan bareedaa. Ammoo san jechaan Itoophiyaa ta'uu qabnaadhaa miti. Bilisummaan Oromoodhaa akkasumatti bilisummaa uummata Sidaamaa yoo kabajjeef rakkoon hin jirtu. Booda ollaan nagee walii qabu kun kan dantaa lafateetii hin qabne wajjin negoosheet gootee wahirra geessa. Jechaan akka isin lameentu ta'utti akka isin lameentu itti badhaadhuu dandeessu negoosheet goota. Kana jechaan ammoo manni Itoophiyaa baanan kun Amaaraaf ka dalagame. Itoophiyaan tuni haga akkanatti jirtutti bilisummaan Oromoo ni dhufaa takka haqni Oromoo ni deebi'aa tuni obsobuudha. Tuni obsobuudha. Hamma nagayaa wanni amma argu duraan qalbii kutachuu illee na dhuftee turte zaman dhiyoo sanaan baana. Egaa amma har'isuutumatti abii keenyaas fudhatanii guddifachaa godhanii eega gartee gaa tolfatan booda sabu ammas deebina achumatti deebinaa jiru. Haga nagayaa diinummaan keenya gaggaleedhaa tokko waan na gammachiisaa godhe. Lammataa mogaa guddoon humnuma Oromoodhaati. Ijoollee boboodha. Abdiin yoo jiraatte achi jirti Oromoodhaaf. Oromoon hundi ijoollee boboota bira dhaabbachuu qabdi.